qabne yoo jedhe suuraa isaa waliin qabna isaa bira dhaabatee qalloo jedhe amree dikafaluudhaaf dhiiga san ka kanarraa hafe achitti ati yoo karoomsan afarsaan nama ajjeese qalaa jetteef jawaar posti godheef minim maxaa ነገር የለውም wanni dhufu takka illee jiru si galee ምንም መጣ ነገር የለም dhagay wallahi billahi nu warra posti ta'e caala isin cinqamtan bakbak jettan akkanumatti ma bakbak nu wanni nu bakbak godhutti nu barnu akka miskiinaatti nu gube miskiina ajjeesisitanii lubbuu namaatiin taphattanii har'a akkanatti teettanii qoostan osoo obboleessa kee ta'e kan du'e sun ajjeesisitan sun osoo obboleeyyan keessan ta'e akkam gootan osoo obboleessuma kiyyayyuu ta'e wanni kun akka gandaatitti godhamaa jira malee hafarsaan mari'amee godhamaa hin jiru waan ta'eef danda'u guma obboleessa kiyyaa barbaadadha malee baqbaq hin jedhu jechuudha. Danda'uun kafaladha dadhabu fi sabilillahi akka gandaatti isa ajjeesani wanni yoo danda'e waan ganda sanirraa isa godhe sana danda'u kafalatu dadhabu ammoo as deebi'ee ebaluu akkas goosisee maali akkana goosisee kan isin haasoftan kana duraanuyyuu uummanni arsii kun baay'inatu rakkoo nu godhe gabbaga gabaabbattanii. Egalee yoo gara biraatti illee lolli deemu baay'inaan dhagaye uummata arsii ettee walitti illee qabin baalee arsii garagar walittuu fidera yaada yeroo lolaa namni walitti naqee wallaalumsa kutaa kudha tokko kuni baalee arsii wallo jimma wallagga jedhee kudha tokko jira wallaalumma isaanii raakaan koomandanii walitti qaban na dhagaye obboleesso aradharraa kaasee ijoolleen tiyyallee Filipiinii jaartiin tiyyallee Filipiinii anillee Filipiinii akka saba biraatti hojii haasoyna Aalen wasaaleen Oromoon 11 taate 15 taate 30 taate ani hin beeku eessatti Oromoon ati beekte dhiiftee ila dhagaye isin amma Jawaarii dharrabsitanii Abiyyiin akka nama jaalate Abiyyi qofa isin nama fixanii isin dhiisa Abiyyi miti bar biyyi seeraan bulti Abiyyi rageeffatu Abiyyi qofa obboleessa waa'ee Abiyyi isa faarsu gattee waa'ee Abiyyi dharrabsini warri community Abiyyi dharrabsaara roobsan dhagaye Ora waa'ee mootummaadha warri community roobsan dhaabi mootummaadha dhaabi mootummaa kennatu kinni nama biyya bulchu obboleesso taa'ii sensitiivii seenini dhagaa jirta warri afarsoo hin taatu anna marka diga wali ninasa wasa imaman nawali afarson bar goga simorma boleso ana qof wallahi ana qof ana sana simbar hayyu ke ni jalan ni kabanya garte wani nama basu wani nama kulkullesu haqa dugara si galami afan dadakal lagan nama daka dadai ana fakkenaf gaf dura kay jede garu difama gafadde wallahi nama kum jatam shanin lalama jechu wagata san gabbas Fantola. Anna galap sa duras dahiya askaria. Wallahi. Wadu batani kana na bate oromoti. Dahiya. Ana bul kusir barat. Jawar tunu wagas. Dahiya. Ka jalan badi. Ana bul kusir ka. Difa magafachu wan to ko Muhammad Tayyumma abshalumma dabu mamati yasra sokko nama ujiti abshalum muti akadurriye timiti bar akakara demtu timiti akadurriye timiti nama bolola gudinga ka wala kaba umri kanan tatabatura sigalika hafarso goga masimor mabar homa isarra besi sukana kamarifate ukesa baagi wala nama lagetu giddi ma yajjabezu ere balagi hafarso itu jela syukuro itu wasla ta kana man lagi barkana kesa ufko gota goda mucar rakko ni sam rakko ni sa ufko gota goda bara farso wala de entau injadam akasi mitaba dan to ko do ngore hayu fi jabe am fakena wallahi sa banga fa jam solane jam si galami hayu fi jabe facun karida kuna mo soda mitibek wallahi billahi nami soda te bar jawalu ma darbe sharia cabse injirti sharianan kes badi kabanda kana kulkulesu badiki wala balkaba tahiya kana kulkulesu raqabi wallahi adu amballesu ega amma kamaduga bulgu siaga faddo barana kofa silan wali ni lati tiya fatende ko ana ko bar bulgu kofa barbada de bulgunda sudi jerever bulgunda sudi jere la ko marakene ati marakane tayu sura nakke gelalte
suuradhan kee ilaalte dhugamaan bulguu fakkaattaa bara jiratti. Laa suuraan jijjiirarree boleesso battee maasaate zariin nu fokkata miti bara boleesso warmi gaari wallahi warra malkaa bashii bulguu walii jirtaa. suuraa gargalchaniiti bara beek maala kee wallahi billahi zariin fokkattuu inuu qabnu iyyuu kaanuti. Zaluuli sodaatiin dubbadhu sibira jira bulguun homaa sibira. Zaluulisha tahiyyaa askariyaa boleesso abshir. Wallahi. Nuhi warri badii qabuudhaa taphataa jirra abshir. Warri afaan hin dhadhaqe sii galaan. Maali? Wayya ni soatan gurbaa wayya wayya nageenya kan gurbaa wallahi naga dhugarra deemna dhugarra deemna. Marfee akka jiraa dalagaa jirti kan bulguu marfeet. Gana ya. Yang tiga mati bang. Gana. Wah isi koma barani. Wallahi Muhammad Facebook kan rande mabeta. Turumbat duje dan toko. Ada alba wara sa wadis wallahi makina namni kacing kalau bugalte. Wallahi aham mishina genni bu. Ana masalah amma Kalee fideen ijoollee qalamtu argaa jirta nama qabee argaa jirta. Wannummaan na gubee miira keessa na seensisee afa waan san darba dhufuu kanumaaf bar gubadhee huma ta'uu dhabeeti bar. Aariin mataa na facaase wallahi laziim sun dhugaati bar. Si galaame. Aham ishii na genni bu. Aham ishii naga. Bakka baramma nageenyi jaalatee osoo hin taane kadhaan osoo hin taane jaarsummaan osoo hin taane mariin osoo hin taane giddiin quba funyaanitti bulguudhaan quba funyaanin naqanii nageenya akkasii bu'e malee jaalatanii kadhaan hin buune bar jaarsotaanii miti sheekotaanii miti waan sheekonni dadhabde waan keessa bar duraanuu dhibee uummata kanaa wallaalanii doktora biraa fidan doktorri biraa itti qara'ee uraanaa miti wanni jinnii miti kaseen waan biraati doktorri kaleessa itti argame marfee waraane budaan keessaa yaa'uuf iyyaa jirti sii galee amma uummanni fayyuuf uumatti qishoo hafe boru iftaan yoo kiniinii fudhatee shoroppii ho'ii fudhatee fayyuuf qophiirra jira amma uummanni. Gana wallahi gana inshallah biiznillah rabbi haakam wallahi billahi rabbi haakam wallahi nama dhiiga namaatu taphate rabbi haakam warra asirratti gubee nu macheesse afaan keenyaallee summii nu baase rabbi haakam. Wallahi dhiini ijoollee miskiina lafan badin har as barus obboleessoo bal'ifnee yaanna sii galaami ana maan ta'in jechu danuu na ta'a bara wallahi sii galaami lubbuu namaati inta balle takka bakka dalagaa jirta bakka dalagaa miira keessa seene jedhe nama miidhame miira keessa seente sii bakka dalagaa muzammili amma qabame jedhan kana bara muzammili amma qabame mucaa daa'ima muzammili amma qabame jedhan nan gammachiisu miira keessa yoo ijoollummaa isaa waliin sii galaami nama wallaalaadha. Miira keessa seenee namni darbatuu danda'a. Dhiiga arga. Nama isaattu miidhama. Sii galaami. Boleessoo ijoollummaa itti jirti. Dhiiga kana argee finiineet afaan darbata. Sikkoo mandoo immoo sa'a kanatti gammaddi. Rabbi isa qabe. Bototototi. Laa akkasii miti hin jedhamu. Hin jedhamu. Rabbi nagaa naa galchu jedha. Wallaalaa waliin maamisha akkami beektaa? Hayti miskiinaa kuni rabbiin hin callisaa gaafa wayii ammoo dawaa wayii gaffida. Dawaa kana fagoo miti. Uumanu barbaannee dhabne kana waggaa afran kana osoo haga oliiga doofanii jaarsota sheekota jedhan jawaarin bira fidanii akkamee yoona uummanni fayyee jira. Dhibee takkan himatu. Abbaan dharaa ammallee mamlakaan rabbi mamlakaa isan teessisi. Wallaahi wabillahi yoo anuu keessa jiraadha jechuudha. Rabbi mamlakaa anuu kaayi yoo ani keessa jira. Ammoo ana kana baasu maalinni haqa wallaahi wabillahi. Olesso qabriitee naaf dinna bara. Afaaniin dubbatteen yooma wanni tokkoyyuu dhufe yooma wanni tokkoyyuu sitti dhufe ati ka dubbatteen afaani gochaanii miti. Warri gochaan godheeyyuu hin jiraami warri mana itti kireessanii qawwee itti bitanii reeshina buusanii fi dhaha fixa wallorraallee arsirraallee harargerraallee guutuunu hin jiran warri amma mucaan tokko ka harargee viidiyoo reefan gadhiise tokko irratti yoo argite cinaaksan namni jedhamu biyya Awurooppaa ka jiraatu riyaala 30,000 isinii ergaa ijoollee arsii
fixaa waadii dawaasirmaa xarratti galaa nuun jette mallaqa san nu ergitamo mistira keessan baafnaa jedhaa jira amma mucaan tokko yoo argite firoomsaan amma yoo mallayni kuma soddomaa kun jaraan galin mistirrin baya ka Awurooppaa jiru sun illee hin rakkata kaachi beek ulfaataadha akka biyya kanaatiimi ufii deemtee rayxaar mana dhufanii sin fuudhanii turtaan sin barbaaddu akkasii kan ufii fiidee rayxaa akka Ahmad Culullee kanatti Ahmad Culullee amma kaleefarra waajjira dura ooledhan nama abbaa kanaan jedhuun dhabee achi dhaabataara malee ragaa qofa eeggataara himannaan hin rabbaname bakka silaa dalagaa inni dalagatu hin ariisifnelleedha garuu sharikaa sanitti illee beeksisan jedhe afaanuma isaattiin dubbate achillee hojiirraallee abbaarrarame manaallee ari'ame ganaa ila takka waan godhe ani maal jedhan mallee kana caala ajjeese iyyuu hin jira jedhee bar inni illee ajjeese jechuudha nama ajjeese jira inni illee kana caala ajjeese hin jira ka jedhu se hin baasa sanillee nama isa caala ajjeese ragaa jira bar amma hanqastii seeraa keessatti namni akkana jedhe bar yakkamaadha yaani bakka ragaan hin jirretti yoo ragaan sin argine hin ajjeesa jechuudha ufumaa ofitti ragaa bar sii galaami kana caala ajjeese ture nama ol dheerate malee bar namichi akkanuma naga shiboo amma dhugaa ol dheerate malee homaa afaan dubbata namichi Muhammad amma miskiinuma yaadanii arabni tunillee jaraa dalagaa jirra ufiillee fayyadamnee jarallee fayyadaa jirra saniif nu dhiisan malee guyya takka nu xaragu wallaalanii ijoollee amma gaara jirtu tana akka duraanii zamanni makiinaa fi yookaan likooftara achi fidanii maal godhan sun hin jedhu akkuma Jawaar jedhe san dirooni matti gadhiisan dirooniin ufii kaameraan laalteetiin irra deemtee dhoyti sii galee wallaalle beekanii callisanii dhiisan malee wallaalaniiti miti garuu akka namni kenna akkana wal godhaa jiru mootummaan biyya kanaallee waan quba qabu natti fakkaatu Jawaar ammoo warra community biyya kanaa osoo hin taane warra mootummaa Itoophiyaa osoo hin taane kan inni wal qunnamtii qabuun kallattiin warra biyya kanaati sii galee akkasi aboo mee warri ay jala jirtan kuni marti Jawaar rabbi umriin waa dheeressu jira wallahi billahi haqa baase bar gubannee amma osoo nama tokko ta'e akkana viidiyoo ay bayeetini gartanii waan dhugaa qabuuf waan dhugaa qabuuf waan ifitti amanummaa qabuuf mootummaa na qabdu fakkeenyaaf yoo na fuute wal tasarrafee jechuudha haqa dubbanna jechuudha rabbi umriin waa dheeressu kuni marti warabbal qaba dhugaa qaba sii galaami sa'aatii sanitti waggaa tana jechuudha nama narraa miidhame namni narraa miidhamnaan as bayee hadhaay wallaahi dhiiga keessaan na erga nabbo akkana gurraan jechuudha sii galaami qaama kiyya dhiiga kiyya sii galaami wala xaamii kiyya jechuudha maaltu si dhagama ta'e maraadhee gangaladhee jecha san darbadhe jechuun miira keessa seen achi as ammoo osoo hagamuun turin galgala waan akkasii darbadhee ganama ifama gaafadhe jechuudha wallaala wal fixe waan kana ani kanaan hin feemasne abbo dabbaati mataa muree kikuu kanaan samittara Fayyalee sarabbi. Amma bar sila kunoo ka qumbaa tuusan jedhanii Facebook irra sila xafanii bar. Kunoo eessumaan jira ka qumbaa ofii kunoo isa san mee fayyaale isa kana mee maal irraa godhan burgutti jijjiirra nyaattiyyee nama. Atamma waan ittiin feemasummaallee ati qumbaa kee qabadhuuti gaafa ragaan sirra ragamu dabbaa kee qumbaa saniin gatiruuf jala. Muka ittiin tumtu ani barkana wallahi ati bar kanam na tolta bar dhugaa dubbatta yaa achi taataan godhamee shabakaan dhugaa qabu jira taabii hojjedha isa qabaara mo'ana isa mo'ana guys wallahi koppiliiki godhamee jira argisee takka amma meema wanno afarso waan inni jedhu nagartu boqbaa qaacitti ilaalo ammallee la goota of godha bara ammallee boqbaa qaacitti maali Ayo nama kan tukina. Iga nama tutti erge suuraa kenna nama tutti erge mee fakkeenyaaf mucaa kenna eenyu af miyyee fudhadhu maal balleesse mucaan sun nama tu keessan itti erge maal balleesse boo ani dhugaanu waa takka balleesse boo nama kuma lamarra ragaa biyan aboo Jawaar garuu warri haqi af miyyee waa takka balleessine rakkoo takka qabu mucaa haqi boo la ila akkami beeka Muhammad dhagayi anillee isinii miti malee waan beeku Kallatti ittiin erge jira waan feetan fida waan feetan dagora kama dhugaa erge wallahi baga naragaiga inni nama tokkorraan fudhatu ragaa nam tokkorraan fudhatu
yoo xiqqaate nama kudha shan irraa ragaa barbaade ragaa san fudhatee akkasi poosti godhe. Jawaari waan takka jechuun iyyuu hin qabdan sila namni kenna osoo beeke Jawaari waan takka jechuun qabu maaliif waan kana ummatatu itti iyyate iyyannoo bira fidatan poosti nuu godhi jedhaniin poosti godhe arrabsamuu qaba arrabsamuu hin qabu. Ana arrabsee agartee roobsan. Ana arrabsee roobsan. Sihii miti amma usmee fi muzammil waa hedduu albaa turte kalee fi deengadda. Akka inni suuraa ana sanuu akka jara poosti godhatti poosti godhe barana bulguu kana fa'a jedhe bara bulguu afaan furtise mee rabbi jedha laala bulguu sibichaa miti ka bulguu bar sibichaa miti marumaan jedhe laa jalqabaan irratti jedhe wallahi jalqabaan irratti jedhe ala kulli haal kanu baasu haqa isinii galaami nullee haatu haa guddattu sammuu itti yaadnu hin beeyna hin qabna haqlii hin qabna anaaf gammachuu والله أنا ديك مسكينات تبودي ما كان كيسة جتو حاجة على لموتي أما اللي والله نسبة مسكينة كجرام على باتسون كجرام على باتة هاي يصيروا كتسون رب الله باس ربين قد إيه والله بالله أكبر إلى أما قاستر رفيداني كلام كان ماله كاميرا دوبتك على حسابك حسابك maatiin biyyaa maal jedhan beektaa nama hedduu ani kanat dhufee miiseenjeraan illee mee poosti nuu godhi maal naan jedhu eega badee ji'a 5 eega badee waggaa 1 eega badee waggaa 2 hafuura isaan agarre mee poosti nuu godhi ijoolleen tuni gara biraa gara takka garri isiin dhaytu hin jiru takka namumatu akkuma amma wal fixu kanatti kaameraa duubatti ajjeesanii awwaalan takka gaara kanatti dhumte kana lamaan keessaan baatu abadan Yamani eegachi ba'ee nuun dawwaloodhan erga Suudii achi seenee xiqqoo nuu dawwalee achiin hafuura isaa dhabne jedhan nama baay'ee namni irraa badde osoo seenaa itti ol galchite amma isaa ban qabu Suudii kana keessatti. Allahu akbar. Ani ammoo sila Ahmad Culullee sila waggaa kana mara Jarmanii jiraatee afaan hin beeku sila na gargaaraa jira namni afaan beektan. Nama afaan. Kolfaan never ofi bar gurbaa waan haasawaan dhiisuu wallaan yookaan Jawaari makanaanu si kassase achitti anas hidha jedhaan yookaan as deebi'ee kunoo an ofii dhaqaa jira ani afaan illee beeku namni afaan Jarmanii sirritti dandeettii itti qabdan keessaan na dubbisa. Ani bar video ati nurratti hojjatte mana jala like godhaa barani. Si argite baali kabisirratti hojjette. Video wanno ati hojjatte video nurratti hojjatte like. Wanti jedhe laa ani wanti jedhe bar ani ka jedhe warri arsiillee ijoollee arsii kalola kana ajajaa taate gaaddisa teettee qabbana teettee ijoollee ergaa turte jaruma gumaa gaafadha walloolleen asii gumaa baafannattanii gara arsii gadi hin deemina ijoollee mateessan san irraa kunoo abdii bilisummaa nagaa hangalee hoolaa harkisee deeman mima hoolaa itti qalanii bar ganda keessaan deemanii ka silaa isaa iyyuu qalan osoo seerri biyya san jiraate silaa isuma qalan garuu hoolaa itti qalan barkana amma osoo isa qacam godhani wallahi billahi qabiilaa kamuu keessa osoo amma isuma qacam godhani waggama jahan takka kennaniifi qabiilaa mara kutaa tokko namni qufa'u tokko jiru akka xiqqarraa haga guddaatitti mahayyimii irraa haga beekaatitti namni qufa'u jiru biyya namaatitti waggama jaha qofa kennaniif Sigalan. Ani kam filadhe beeta miskiina kanarraa ammallee yoo lolli hin dhaabatin wallahi bakka community Itoophiyaatti iyyanii guutuu warra nagaan taa'ee dalagatu nullee walumatti guutuu kenna akka bara 2006 asii nu duguuganii biyyan nu galchu sani kanuu ta'u saniin alatti akkasi aboo bilaal rasuul rabbi alayhi salatu wassalam karrabsinee jirra bar afaan oromoo takka dubbata muslimummaa walitti qabaataa saba tokko ta'a qalma albee walirratti barannaa aboo rabbi sodaadha ammallee rabbi sodaadha ummata mahayyimi ammallee kii galtanii jirtanii من العجائب بقى ربي جواري يباسي والله بقى ربي جواري في جميل لنا يجو أنا كانوا باسو هاك أكو ملا ملا يلا تمرسينا كانوا باسو هاك كونفرنسيا سوكباتو بعد تشوفوا مو تسينا
Nama hojii taa'e. Rakkoo kan qabu bara. Miskiinni kun amma rakkoo kan qabu. Ani warra Osoo amma rakkoo warra qabaate. kamtu na bubee tawaammat warra muqii ila warra muqiima jedhee as keessatti iqaamaa baafatee hudduu beeraa naannessaa oolu tokkiin wallaahi osoo qaraarri ka'ee jalallee walitti qabeetiin asii dabarse amma isaan osoo callisuu baatanii namni onnee qabu dhabame malee warri muqiimaa sun jechuudha fakkeenya amma ani osoo muqiima ta'e wallaahi fedha waliin duguuganii nallee na hagalchan malee dhiisu ijoollee akka wal fixu argaa lookeessuun malee wanti isaanii fidee hin dhaqa. Diidamii shaniin baanan tuni amma bayyanatti dha takka takka. Muqiimni duraanii wal keessa jira namni. Sii galaami. Wal keessa waan jiruuf wal shaffana. Diidamii shaniin tun akkana hollatti bari yoo mootummaan akka jedhu. Maal taate? Diidamii shan nama harka qabattee dheessaa turte maan deengaddaa meeqaa yaadni gad dhufe ho'i ture. Osoo urrii osoo iqaamaa qabdu deetti la. Iqaamaa qabdi malee haqni biratti hin qabdu afaan kana qabdi ma. Sii galaami. Jaarsonni hin jirtu maaliin? Jaarsonni riyaata koo hudduu naannessuu malee jarri waan akkanaa kanan beeytu. Silaatee jaarsonni riyaata sirna maal beekti maal taate? Kanaaf si ijoollee xixiqqoo kanatu maal ta'e kunneen warra osoma asiira dhuguu guddaa ta'e sitti. Sirna jilba soatitti dhiyeessite haa siin jedhama. Wata kan beeku bara mishuura maal akka. Sheeddaa xiqqoo sheeddaa Jaruma qabu. Jaruma qabu jaru. Annaa akkasii yaa Rabbi nagaa buusi. Rabbi nagaa haa buusu. Nagaan bu'edis. Yoo ani maal jedhamee bari yoo wayitii laayidii bana dhugaste kiyyaatti maal jedhamee ta'a yeroo hedduu roobsan. Yaa Rabbi dhiiga miskiina lafan balleessin. Adaa Rabbii kiyyaatiin jarjartu jedha. Yaa Rabbii kiyya adaatiin jarjartu. Rabbiin as beete nama harkaa qabdu adaatiin jarjartu. Wallaahi gubadhee baguma Rabbi fide waan kana. Ana kana baasu qulqullina kiyya haqa. Dhugan na baasa. Yoo dhugaan qabaatiin ammoo nabira achi kutee ilmoo kiyyatti haa kutamu. Darah atau orang bakal malifi entah kau andal ini kisah wan badil andal ini gasti kira tille war rakon andal ini afan kan darbat aman sanu ari dabar sanu mila kisah ini yo gubat duga malah cifu wallo farsi tanah le ragate cara kanu marakon kia kanu matu nah kufa warab gua sende akaba kamale tuh kalau masuk hak itu ya ya hak bakal tinggal si Fit awar apa anu makan ke tim bakal tinggal ada itu maal taate maal silaati maal taate baraati xiqqoo ruuza kanallee hir'isu dhugaatii kanallee hir'isu beektaa mushkilaadha quufni badaadha bara wallahi sa'aatii kana girgiddaa kanallee isin biinxeela tara jedhaami gaafa ammoo mushkila jechuudha akkuma tokko si gara eeboo darbatanii jinfuun qabatan waan jedhamu jira haga tokko waan bal'ifnee yaannuu fi kaayyoo kennaaf waan yaannuuf of qabne iyyuu asana wallahi mushkila mushkilatil min kana yaa ijoollee akkamtu naa jaayoo beeta amma abiyyiin jala dhokachuu barbaadu jawaari kana jaayoo jala no abiyyi ijoolleen tii amaanaa jedhee rabbu maa zalul maal idarreesi warri agaarfaa amaanaa isinitti dhaamata yoo gurbaa suwwaa ta'e ijoolleen sura amaanaadha dagatinaa waan dandeettaniin gargaara ijoolleen tii bira dhaabbannaa roobsan mucaan kun dhugamaan qabame badabbo Come? Muzamilin ke? Mucaan ke na muzamil? Apa mereka? Syakir ko tat. Yo surtanung kabir rabbung kabama agam tatil. In kabamu syakir ko tat. Muzamil. Ada muzamil ini nama. Nama muzamil. Wallahi muzai nama nu. Wanda jadi Muhammad Muhammad lewara itu debe. Abo muzamil rabbing kabi wallahi wallahi. Maka itu haga dikot ya kumana titik. Haguma dikot titik saya never daim. Haga dikot. Muhammad. Haga dikot titik. Ahmad culul lewan jadi lagi refu matan. Video warabe. Ahmad culul lewan jadi lagi Afar roje ela yo manahi te yu jadi. Ya. Afar ro akati derese akam mara jadi la alga fachi gabbau. Ani siapa berbada waktu jirtu jawar je. Barwan kaba tu dabe. Barda bue laga bue ol bue wan kaba tu dabe. Hagai jadi hajar ni humar ke kabar. Nasu nasa abar nasu. Hollata humar ke asa. Ikan nama tokar berakalan. Amma mucha kalesa dengat damana dambalite di nikabe di diga kabe atau asa agartee akkatti udama aso uffata miicataa ture kayyo nagar ufi maafiyaan waannaan ajajaanuu isa jedhanii namni nama qaluu baratu bar namni nama qalu kuni nama hedduu ajjeese bar
nama hedduu harki qalma barateen ta'u bar harki dhiig nama waraanu takka jedhe nama qalu jedhe suusii itti ta'a bar namni zimbiloo akkanuma nama qalu bar barateeti bar dhiigni harkisa barateeti bar si galaan adama dhiiga yoo argu wallahi billahi natsama kana laal suukanaa'ee hin dheessa. Koi afarsoo yaada qaba jedha. Amma nu arrabsiise amma nu arrabsa namichi. Nu toli sensi. Wallahi nu raga. Tasgabbii man tasgabbii. Inki isaan tasgabbiin haasa'u. Kootu haasa'e afarsoo. Indeesini. Isini isaa deemu oli sensi nabu. Wanni galtisitti galte. Amma zalulii kana laalime. Ani amma zalulii fi wannoon doktori eenyu maaliif natti tolan beeyta. Namni haga isaanii cooran jara doktor eenyuun doktor Loovii fi zalulii kanaa taphatan jiran cooran arraba taanan si galaami gandatti bu'an bakka gandaadha inaan dheessan kun hayyummaa fi shaalummaa beekumsa namummaa wallahi garuu namni wal tara uumaa rabbi wal dabarse akkuma dheeraa gabaabaa magaala diimaa qottollaa fungaa uume obsa waa hammalatullee rabbiin gargar uume akkasin nurraa faama anamman jarjara galbiin naziifa si galaami abbaan fedhe waan fedhe jechuu dandeetta keessaan danutti waan baddutti hin seenu ufiif dida qabritiyaaf dida wallahi waa jarjarri uumaadha akkam goota nin jijjiiramu akkam goota amala akkam godhuu dandeetta amma osoo uf jijjiira jedhe siiresii kana hin qaba akkama osoo jedhe guyyaa keessa naan dhufu itti dhaladhe akkam dha naan dhufu Abbo Rabbi jedhi Muhammad Abdallah si jala saalfanne. Duriitii miidhagee dhaga'i viidiyoon ka duriitii miidhagee maru bakka qabadhaa bakka tolfadhaa bifa haaraan eegalee kaate jettu santu deemaa jira kan eeggaddaati. Sanillee dhaga'i ka sanillee wanni jedheef na gaafattee mi afarsoo dhaga'i sanillee. Fiika gara baraan nu ka'e obboleessu baqqeettee. Dubbiin xaxini aboo kiyya ati rakkoon kee bara afarsoo hayyummaa osoo qabdu akka nama dhiibbatta si hima sanillee waan jedheef warabbal kaabaa sanillee ani akka kiyyatti. Abbaan fedhe waan fedhe fudhatu danda'a sodaachisumaa fi haa ijoolleen tuun akka utuun ol hin deemne tuun akka wal jala baqattu akka wallaalaa wal hin fidnee fi ahadul ahadii kakara. Amma meeti. Waan biraatiin. Okay sodaachis. Silaatu akkana waa sodaatta maal sodaachifta rabbi jedhimee amma takkatti waa sodaatte bakka maa sodaatu osoo sodaadhee dhufu faarsirra hin bataa. Dhiis bakbaq hin jedhini waa takka dhageeffadhu eeshfii kanta. Wanni takka hin jiru. Absi anaatu si wajjin jira. Dhalataa eessaati bara bulguusi Wallahi billahi la dhageeffadhu maamme wallahi sodaatuu qabdi. Maaliif ennaan anaadha jaartii muzammilii kennaa argee dhageeffadhu jaartii muzammilii kennaa akkasiin itti sik jettee boottu argee tantee yaadadhe wallahi nuti surreetee narraa qabamne biyya kanatti illee qabamne boleesso achi keessa waan barbaanne haasaa jiran ati amma yaadda meeqasi jira wallahi. Yaadaa miti namicha kana dhiisa wallahi billahi namicha kana dhiisa. Namni karoora wal ta'a. Sanuu ta'u sunummaanuu qarummaadha waa beeynaan yooma sanuu ta'e. Yaa wallahi itti himna wallahi. Jaartii jechuun gootanyaa kenna jawar. Abboleessa waa'ee jaartii dhiisi kana itti si himna ati nama bultii qabu nama si dogongorsee roobsantu si dogongorsee nuti jawaar saahiba kennatti himna haasi dhiisu abshir. Mee warree jala jirtanii jaalgurree yoo jala jira takka barreeffadhu. Mee jaalgurree nama yeroo. Jaalgurree jala jirta jaalgurree warra machitu takka barreeffadhu. Wannan jedhi. Abboon ufitte abboo afarso abboo afarso an du'aayi. Rabbu man wallahi billahi dhageeffadhu wanni akka roobsanii namni akka roobsanii kana jallataan jiru kaabinee jawaar qofa laalee ol galcha waan nuttaa dubbattuuf haasa'aan jiru abdii hukumee gala Wallahi la. Abdii hukumee tuqita. kaabinee haasa'aan jiru wallahi gala haasa'aan jiru Maa kaabineen jawaar abdii hukumee takkaan utuu hin aboon isi wallahi haasa'aan jiru wallahi laa waa fuudhu itti biraa qabu haasa'aan jiru wallahi namni kana jallataan jiru roobsanii kun sii galee jara laalee keessa waa yaada maalii qabda marfee amma ijoollee waraanamtee bakka hin taane waraanamtee xixxiitaa jirtu sana irratti itti sirreessanii haa waraanan jettamoo shorophii wayii ajajanii fi deebitee san fudhattu jedhu. Laa ila asirratti osoo abdii hukumeen dubbatii waa sitti maan. Ijoollee poosti godhe san keessaa afarsoon ijoolleedha nama daa'imman tanniin dhiisuu fi dandeenya gurguddaa bulguu san fa'aa dhiisuu hin dandeenyu jedhee kopha baase sii galee amma kopha baasuu eegaleera amma
eenyu gurbaa mastaa'ee boo'u kana bulgu jedhee kophatti fannisee jecha. Siigalee kophanni Sobi biraa baala. ammallee ni dubbata ati bar. Wala macalla. Wala macalla sammuu itti himi dhageesse. Dhufte kunoo Jamiilaan. Hayyee. Gamu dubba. Jaalattus jibbitus ta'umsa waan kanaa tokko kakaase si hafuuntee sugumaan dhumaa namni si gaafatu ta'a biyyattis galtu naaf tuba. Akka beekatti illee taatu keessaan baatu. Kana sodaachisaa amina shuru kannaa biyyatti wannaa hiitu Ibsaan irrallee buusime. Laa ibsaan tuqin. Ibsaan irrallee buusi. Ati guyyaa sana ashiish fudhattee moo maal tokko si gongodhee dhugaan. Guyyuma tokko ichaacha maqaan si badeeratti. Guyyuma tokko si argeeti. Ati aboo ibsattee oluma haa ta'u aboo adaa gurbaan kun warra balkaaba. Ati hayyuudha si argee jira. Yaa illee naaragee jira laa guyyaa takkan. Wallahi guyyaa takkan maqaan nama dhugaa yoo dubbanne dhageeffadha. Abboo mee callisati guyyaa kudhanii fuusi bar jarri kaan maqaa itti buusi ati guyyaa tokko bar maqaa itti laa wallahi akkanutti dhageeffadhu namni ibsa. bakka itti dubbannu dhabne malee akka namni itti oollee abboon iyyiin sii deebisa homaa sii godhuu hin danda'u jawaar sirra kaasuu hin danda'u itti himatuu baatte kun jawaariin keessa waliin beeku tiktookii irra malee Ibsaa kana dararra bisi haa fageessu gurbaa. Wallahi ibsaan hayyuudha jecha inni haasa'u nuti haasa'e inni haasa'u. Waan firii qabu. Follow naa deebise. Laa dura waliin ilaalla wallahi. Waa'ee waan jedhin laal dhaga'i afarsoon amma akka taasifaa muree akka qabamellee argee beekta. Ati ibsa abbaa jaalalaa achi jira itti dhiyoo jira waan ta'eef jawaariin achi dhaqee sirraa gadaa qaba. Follow deebisiif. Ibsa follow deebisiif. Naa walirraa qabna wallahi dura walirraa qabna gadha'ee yoo laalu dura walirraa. Wallahi maame dhageeffadhu hin shawwatamin. Isaa miti ama culullee ka akkanatti ija keessa laalee harka fuudhee hin beeku gurbaan kun eenyu jedhee poosti godhee ibsaallee hin beeku takka namni achitti waliin laalan jedhee ibsaanuu sii galee gaafii adda ibsa wannaan. Inni akkanitti nama cabsu. Ati rakkoon ani si jibbuuf bara farsoo maali beekta bakkeen ani itti si aaru. Nama cabsitaa baraati. Aboo nama cabsi. Cabsuu miti baan. Har'a bara ila kun olaal asliin nama 80 irratti aboo namichi kunoo isin hin beeku godhee kunoo Ahmadiinuu poosti godhee guyyaa kitaaba irraa bitattan san ija keessa waliin laalle nam maal jedhee deebisee ibsaan kun achitti girri jira abbaa kiyya ol jedhanii nama laaluu hin danda'anii jedheen. Dhugaa jirtu deebisee maa baqbaqeet. Safaataa jira cooraa jedhama. Safaataa miti. Amma qooyi bar namni tokko sin beeku bar hojitee beeka malee waan ati gootu beeka. Amma jawaarsi beeka narra maali ennaani ati waan ajaa'aa waan tortora waan dareedef si beeka. Sii galee waan ummata walitti qabu waan ummata wal nyaachisu sii galee saniif si maxxansu. Ono wallahi billahi bakka dhanne malee namni akkasii fi dhageeffadhu namni akkasii fi mubaarak musammaa. Namni akkasii mubaarak musammaa kana akka waan kana hin dhiibne nu godhaa ture sii tokkoffaa. Abarto udaan ati laayite mubaarak musammaa. Tutti ajaa'u jira udaan ati laayite jechuudha. Udaan ati laayite maamma kanallee ga'ee jechuudha. Uladhu kaa jala taa'i. Dhaqee harka kaa'ee. Uladhu kaa. Ulataa jirtaa udaanuma keena sallaa atiif jawaari. Atiif jawaarillee ulataa jirtanii biree kastii irra yaatanii. Uladha. Wallahi ulataa irra kastii irra yaatanii hundi keessa. Kan kutaa biraatiin itti arsuma keessa Carraan akka nama ani afarsoo nama du'e isaa gaafadha. Laloolillee nakka. Roobsan gaafin Guyyaa kana zalul guyyaa natti natti dun. Sare. Koi Muhammad Abdallah videoon isaatu Ani wallahi billahi. Guyyaa kana zalul. Muhammad Abdallah. Mee Muhammad ilaa. Muhammad Abdallah. Dhageeffadhu. Afarsa. Maameen jarjarri Muhammad nomaan taatu. Abdallah isaa keessa seenee viidiyoo isaatu hin argine. Viidiyoo amma dura deemaa turellee kanamni gallachiisullee. Tokkoffaa dhageeffadhu nuti dhageeffadhu Waggaa tanaa sanita miira keessa seenee Koi maa aboo callisi. Miira keessa galtee fi himna dhagahi. Nagaafatee barsi sin gaafanne nagaafatee akkatti seente waraana kan. Muhammad Abdallah eessaan keessa seenan jira raasaba. Eenyuun gaafattee boot? Abdii hukumee eenyu gaafatte? Yoo qaama tokko taate walumaa kennaa deebisa kaa. Laa qaama tokko miti tokkoffaa garagara maaliif ennaan inni gaafsan kaapitaana kenna ture kaapitaana abbaa mallaqaati. Namni kun lola keessatti waan nyaatu qabaa waraanni yoo nama harkaa kufe waan nyaatu qabaa mallaqa 2,200 hambaasaa ture sii galee warra wallolu. Warra lolu kana kaapitaala ture nuti ammoo jeneraalota maaraagaa turre waraana kanan bobbaafna waraanni kun bakka kanatti lafa dheera birrii 2,000 kaashii barbaadna jennaan gite masan xuru godhanii jecha isaan sababa kanatti seenanii abbaa kaapitaanaati abbaa qabeenyaa biyya kanaati galee akkasi seenan anammoo jidduu kana keessa gaafii qaba kan mubaarak musammaatii fi ibsa abbaa jaalalaa qulqulluu godhe kun eessaa dhufe oromoon wallahi namni mubaarak musammaatiif ibsa abbaa jaalalaa qulqulluu godhe udaan nurraa haqaanullee udaan nu tajeessitan jedhee nurraa
Nurraa wallahi jarru sakatta'uun hin dhaabbanne bara farsa sakatta'uun hin dhaabbanne bara itti fufaa jiran beektaa miti. wallahi billahi yoo Inni mubarak eegale musammaa malee posting xumurame. godhin inni sirriin jiru laa wallahi yoo mubarak musammaa posting godhin bakka lolli kun irraa ka'e ibsaan attaakeeta jira ganaa gayyaa warri kaayiroo warri inni waliin laayivii oolu kun marti dokumentii qabnaa jechanu haasaa Maa qabnaa akka jecha suudii keessaatu yoo dhumate afarso. Ganaa akka suudiitu waggaa tokko nama fudhata. Ganaa akka yaa'u. Wasayni achi Gana keessa yaa'u. gana abbooti suuraa wallahi. Bilaamma maal laa ati dhaabbata deeroo akkuma harka ol baaftetti makiinaa jawaare yaabbataan jirtu kaabiyyi yaabbataan jirtu kaafarsoo yaabbataan jirtu namni isin beeku galuu laasa'e. Marsa. Afarsoo barammo soo jala bu'anii fagoo hin jiru warra muqiima jedhanii albaatii warra waraqaa qabdu tanaafi malee amma fuudhan afarsoo amma daqiiqaa maal buuftan afarsoo? diddeetumaan markaza shurtaa dhayxee itti kennita dhaqaa jettaan daqiiqaa shan ittiin fudhatu. Warab balkaaba namni washafana malee lafa waliin ga'u. Bar namni jaran akka afaanii kanaa miti gara Muhammad ati qulqulleessin ada geeffatu. Muhammad namni meeqa namni du'e nama du'e. warri muqiima jedhaniin tun guutuun isii. Sirri qulqulleessina namni meeqa du'e namni ati beektu. Wallahi takkan beekon warab balkaaba. Keessa barani keessa waa takka jara kana waliin hin jiru bara. Afarsoon hidhatan qabdu Muhammad afarsoo walitti hidhata qabda. أعوذ بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا أني وأنا كنا بر ما جتشون بر غافة فوراني جدا مامي مالي بيتا مامي بوبين جرامي سكالين جرامي مامي هم بيا محمد عبد الله لبو لا دغ من جرت مالي بيتا ديغني نما خوني نما خيسان بو تكا تقربي زري تي خيسان فاميلي تي خيسان غند خيسان سربا شي غري تري نمني سنرا اكا تستلي غا اكما تبا غوتني سنركا تو او سيو جرات والله في الرحيم مالي اناني والله يجر رب القلب هاتي تسي اتشي تركو دسي غلي هذا بان يلا من جرو أني كيسا وانا كنا اتمسينو سنجر أبران Oduun مالي في سنوى كتوب ناس بينا ماتي نتوصل والله رجل والله جي والله oduun guruppii keessa jirti. والله وبالله ربي ناس بيك يركا كابو كاكا أنت انده أني الموت جلاك بابر جارتي كبابر الموت جلاك بابر ماتي كبابر Muhammad an gaafii na ibsa. Gaafii أبسا يا na إجري كياتي في بران والله Let me give me. Ila. Gaafii na ibsan si gaafate kuni. Ati. Abboon na nagaa nama na. Abboon na Muhammad kana anatu beekan nagaa na gaafa nagee. Meeqoo yaal tokko. Mucaan miskiina nama na Muhammad irraa gabbuu Rabbi sodaadhaati. Haadha na Naa barisa gaafii akka gaafiitti gaafachuu fedha malee ani saboo hojjeesse jechaan jiru. ليش أقافة تنزلوا أقافة Rakkoo waan gaafiitti Birriis hin gaafa dhaamee Muhammadiin. Gara birriis waa fande gootee jirta. Muhammad dhagaye keessan jiruu ani hin ajjeefne harka kiyyatti homaa homaan taane osoo hin taane warra wal ajjeesu kana kaameraa boodas haa ta'u ka kaameraa irrallee haa ta'u yoo uguriin haala mijeessiteef ajjeefteerta yoo akkas yoo goote akkasitti du'a jetteen ajjeefteerta waan kana keessa harka hin qabdu فأنا ما أجلس جد أمري بس أنا waan ما kana أجلس warra wal ajjeessuan hin mijeessine haala تك والله العظيم والله حالة مجيسو متي اتنو لمريم أنا كيسامبر والله نمن دو بيزون غافا يا عيسى نجي سي كلامي أنا يو أي أولبو نجا بوسو غورسو يرو تكتا كان أنكتة ويتي ميرا كيس سينو عربسو شدو وانكي ساني إنغرا كان كيسان نما ناس بين ما إنك الله مالي أرجع والله إيمالي إيه نتلوفي نما ناس بين ما تنتلوفي أنا ماندو بابا Ramsaan ammaan fakka Yeroo beektaa. ta'u bara salaan dalagaa ta'an hin beeytan isa akka dalagaa ta'e beeytan Ramsaan ammaan fakka beektaa. Urunguun afaan ofiitiif abaarsa fudhattii jedhan beektaa. Muhammad Abdallaa kun ariifata beektaa waa dubbachuudhaaf. Tii jedha akka saree godhaa deebitu kana beektaa. Naan tuqee taa'ee tara. Bakka san galchine fa'aa dhaqee waan tuqu natti fakkaata beektaa. Guyyaa kana osoo sirriitti gadi qoratanii gadi fageessanii ilaalanii malee. Ammumayyuu ariifata bara. Ariitiin isaa akka saree godhaa deebitu kana yoo ilaalteetiin. haasaa amara akkam godhan jijjiiramu Muhammad afaan ati ittiin jettu santu ajjechaa fi tumaa caalanatti fakkaata baran. Gizee akkas jettu san homo gochaan godhaa jiran fakkeessita. Santu achiin si ga'e. amma kawannoo san bakka qabadha amma san agarte bakka akka waan nama waraana qabu ishigii wayii qabu ani bar qaayidaa kee maal beektan irraan beekan aksi namaa deema warra yaman sodaachisuu fi amma lakkatiyu namni amma bakka calawu seena jedhama jechu akka waan nama ficcisiisaa ture fakkaata la akka waan nama waraana qabu agarte bakka qabadha
Mallaqqabaadha kan inni jedhu gara laafoo mallaqqabaadha inni gara keenya keessatti jedhu. Shamarran keessaa fuullee No, maallaqa qabaa miti bar. Namni maallaqa fandi maaliif namni maallaqa fandi nu godhu isaadha bara namni maallaqa nu baasu si galee deeggarsa maallaqa nu godhu isaadha malee maallaqa qabaa miti. Naan galle maal jette? Maallaqa isatu fandi nu godha isatu maallaqa nu deeggaraa jedhe amma afarsoon gara maallaqaa kanaanoo akkamii si jedhan. Lakki bari postiin Afarsoon bara akkanumaan zimbiloo haasaa wallaahi Muhammad Abdallah bari naqeeqaa jira bara bakun qeequmsa jeequmsa bara taan jedhe saniif. Jawar Muhammadillee ka jedhe bar waa'ee Muhammadii irratti bulguu mallaqa raabsuu jedhee bar. Eega sani ree sagalee san dhageeffate riikoortii san dhageeffatee mere sagalee santu ga'e saniifuu bara maqaa bulguu naa kenne bulguu kana Omaati ittiin himatamte san omaati ittiin himatamte san siidha wa inni omo ergaa waliin erganiif agartee ragaa wajjin viidiyoo kee dhaggeeffatee ka'ee maxxansa malee akkanumatti lafaa ka'ee akka kennaa viidiyoo moga buusee lattafu beek ragaa yoo xiqqaate nama kudhan barbaadan wal fakkaataa taanaan Ma wakka tare ma mambicho ma wakka to fin kopese kabri kota na. Muhammad Abdallah ida muka beda muka bo. Oh, kulani jirta lubu. Uste ko kuleta no yo ba tara sira lubu yeta. Ina tolti ba. Wallahi kulani tunna tolti karab bin jala dabar. Wali Jirta magala muna. wali bakata ke kabri Bar jara kana yo argu bar. Jirta ati. Gila walla ana len gafto kal marsi jala de arasani fakazde. Sima ati mala bagade fakazde. Ay kulai wasi fakazde koy. Jala de da beni. Baga jirate kasanye dia baga wala garrer. Wala gar. Mala ila si goti le kule Muhammad akati dabu tu beti. Ya. Akati kamu tu beti mala ila si goti. Aga gurra jalanatti kolfite ani beekin waatu jira. Na barbaadaa jirani saneeti. Momenti mana namaa jala leewdayte jilo mana namaa jala leewdayte Facebook kanarra leewdayte kuullee Yusuf tana maqaan isii bakki hin jirre hin jiru isiillee qabaa jedhan shamarran keessaa osoo ka poosti godhamtu taate kuullee Yusuf hangafarra jirti natti fakkaata kuullee ati waan kana keessa turtee maqaa si waamammo. Obboleessa kiyya biyya nama galchuu ta'ee muradeen taa'u jiran biyyan deemu deema obboleessa waan taatu gowwaadhaati. Seerri intala Aboo kulanii naadha firaati wallahi naman tuyi. Laa naman tokko an gaafa kan barsiime anamma arsii wallahi gurbasan osoo gurbaasun jaalalala gatee deemu baate arsiin tuqan. Hayi. Adaati jaalalala jette malee lola amma ijoolleen ooftu kana irratti. Amma lama lola nagee obboleessa kiyya miskiina dalagadhee tuquufne ani jaalala akkas na godhe. Akkasii Muhammad ati amma irratti waa'ee maxxansan irratti mi'a maqun nagari haa ta'u Muhammad akkam jette. maal jetta jilitti? Waan kana irratti akkam jette tamma waan kana akkamitti galte beektaa akka kana maallee gastii keetiin nama tumsiifne kanullee beeynu walumaan asirra jirra. Namallee jecha ati jette jecha tokko fokkota jira kuma lama kennaa qala bas. Gaafa amma gaafni sun jedhe gaafa ilma beeraa kiyyaa rahima kiyya akka malee tiranii beektaa mucaan sun ni du'e. Du'eeyyuu? Sababu waraansa sanii sanii bar saniif san jedhee bar sanii hadhaa'e malee akkanumaan zimbiloon dhufnee bar jedhan. Tii galaan akkanumaan zimbiloon jennee bar waatu jira bar nama tokko rahima kee tokko yoo miidhan sa'atii saniif ni butamtaa beeki. Naam. Osoon turin galgala jedhee ganama dhiifama gaafadhe akka dogongoree arge wallaala wal fixaa jira walii wallaaluun hin taatu jedhee dhiifama gaafadhe sanuman na jala deemu jira gaama. La gurbaan bar bulgu jedhee maxxansan yoo. Kabaddaa ka bulgu Oromoo nama taphachaa Muhammad Abdallah kee dhugan amma bulgu Abdallah hetta boo akkam goota sirreessi. Bulgu warra sirka haadha jawaartu madda. Bulgu guddicha dhiiti gaadhu. Yookaan bulguu tilliqu. Ani kan jedhu sila si usmiyyee maaliin kun himmaa tiktookii dhibba bantan dhibba deebitan gastii namaa seentan maali? Bakka. Bara akkas gooti maali rakkin. Laayivis